Yooyyaa harka fuunee hordoftoonni gurreetu jalatti argamtan hundumti keessanii akkam jirtu nagaa keessanii anis nagaa kodha galata waaqayyo baga nagaa taatanii jecha warroonni mana kanaaf haaraa taatanii laayikii tuquudhaan sabskraayibii tuquudhaan maatii kiyya ta'aa jechuudha. Egaa guyyaa kaleessa viidiyoo waa'ee Ruttiyee Faarratti hojjedhee ture jechuudha. Viidiyicha sana keessatti Ruttiyeen akkuma beekamu guyyaa kaleessa Abrishin saapiraayisii guddaa gooteetti. Saapiraayisiin sun immoo ani isinitti himeen ture yookiin mana sixootaa ta'a yookiin immoo 5,500 akka baruu fi ta'a kanuma lamaan keessaadha tokkosaadha jedheen ture. Bargit akkuma jedhee beekamaadha jechuudha viidiyoon isaan gadhiisanii. Tokkoffaa saapiraayisiin Abrishiif qopheeffame 500 galuusaa, lammaffaa immoo listeetii sajaan sana mana suuqii tokko akka shallameedha jechuudha. Shallameetu hin taane kennaa kenneefiitu hin taane wantini hojjete jechuudha. Mastaawaqaa hojjete jechuudha. Namni argee akka bituu fi hojjete malee kennaa miti jechuudha. Dhugaasaa yoo dubbanne maaliif iddoo hundumattuu akka kanatti hojjetama waan ta'eef jechuudha. Kanaaf beeksisadha jechuudha. Suuqii sana beeksisee malee sixootaa miti kan kennamee fi garuu immoo saapiraayisii kan inni ta'e 500 galuusaa. Egaa saapiraayisii guddaa ta'ee jira. Gimaash miliyoonii galee jira akkuma beekamu jechuudha. Gaafa miliyoona galu immoo warqii fudhata jechuudha. Yuutuubiin gaafa inni miliyoona galu akkuma beekamu warqiin badhaasa jechuudha. Yeroon isiniin jiru 100 gaafa galanii badhaasni namaa kennamu jira miti. Warroonni beektan beektu. Warri hin beekne warra haaraaf garuu 100 yoo galan badhaasa qabu jechuudha. Kanaaf egaa akkuma beekamu gimaash miliyoonii galee jira. Miliyoona yoo galee garuu badhaasni sun warqiidha jechuudha. Akka warqiidha jechuudha. Yuutuubii mataasaa ta'ee akkuma kan dura kennamu ta'ee warqiidhaan kan kennamudha. Badhaasa warqiidha jechuudha. Diizaayinii ishee akkuma ishee 100 irratti argatanii ta'ee garuu warqii jechuudha. Haa ta'u malee kana odeessu miti amma kan dhufe maayinni beektu Abrish dhukkubsatee ture jenne baay'een keenya faana jaanjaa ture. Dhugaa rabbi namni dhukkubsate akkas fataa jaa annagaaggarii isaa geessaniitu viidiyoo isaanii keessatti dhugaa rabbi kana gaafa namicha isaa mana gurguru sanaatiin gaafa inni malsii deebisee fi gaafa inni kabajee akka kanatti faana dubbatu ageessaniitu. Na bakka Abrish hojiirra jira jechuudha malee hin dhukkubsanne diraamaadha jechuudha wantichi. Ani kaleessa nu badhe diraamaa akka ta'e dhugaa rabbi kana dura shakkaan ture maybe jira miti ejaa Ruttiyee irratti waan gadhee hojjeteef sammuun isaa cinaannaqee jee yaadaan ture ani garuu immoo akkas miti jechuudha. Akkuma beekamu Abrish fayyaasaadha. Nagaasaadha ibeeyyoon qabu kan inni gochaa jiru diraamaadha. Kun immoo egaa beekamaadha waan ta'eef rabbi isaan gargaaru jenna. Viidiyoo isaan fidan akkuma isaan fidanitti irratti hojjenna malee nuti waan nu galchuun jiru dhugaasaa yoo dubbanne. Gin immoo gammachuunsaa gammachuu addaa ture. Viidiyoo sana keessatti yoo argitanii jiraattan kolfee baay'ee gammadeera jedhee baay'ee isiniin galateeffadha jechaa ture. Nutis baay'ee gammannee fiira gimaash miliyoonii galuu isaatti dhugaa rabbii ani baay'ee gammadee fiira maaliif yoo jettanii yuutuubiin akka qaldiitti 100 akka qaldiitti hin galamu isinii galee. Abrish immoo 100 200 jedhee 300 400 jedhee hamma 500 gimaash miliyoonii galee jira jechuudha. Amma 500 yoo itti dabale miliyoona gala jechuudha. So na argitu Abrishii fi Ruutaan hamma miliyoona galanitti hin araaramani. Jarri kun hin araaramani. Diraama isaanii itti fufanii yookiin immoo araaramanii booddees nama tokko fidanii akkuma kana shaqqalatu jechuudha. Dhugaa rabbii kana akkuma kana godhanii 500 itti dabalanii miliyoona tokko galuu barbaadu ijoolleen kuni beekamtii barbaadu jechuudha. Abrish kana dura viidiyoo isaa keessatti addunyaa maratti beekamuun barbaada jedhee ture viidiyoo isaa keessatti jechuudha. Gaafa Ruttiyee wajjin gaaffii ol gaafatanii inni addunyaa maratti beekamuu waan barbaaduu fi wantoota haaraa ta'an Itoophiyaa keessatti wanta hojjetamne wantoota laphee namaa saabanii kan inni hojjetu immoo uunatanya taarikii yookiin immoo
seenaa dhugaadhaan godhee hojjeta malee diraamaa jedhee hin maxxansu jechuudha. Rakkoon mucaa kanaa maa inni beektu እውነተኛ ታሪክ seenaa dhugaa fi diraamaan tokko miti. Inni amma aaktii inni agarsiisu wanti inni hojjetu hundumtuu akka seenaa dhugaatti hojjechaa jira isinii galee. Diraamaa yoo jedhame garuu diraamaa namni baay'een ilaalu xiqquma ilaalu. Inni garuu haadha manaa isaa fi hiriyoota isaa irratti akka seenaa dhugaatti dalagaa jira hojii godhatee jechuudha. Bargit dhugaa rabbii dubbachuu fi ijoollee baay'een isa jalaan ka'anii rakkina baay'ee keessaa bahaniiru. Ijoollee baay'ee guddiseera. Ijoollee baay'ee warra karaarra taa'an buttaa jiraa keessa argitaniitu ijoollee baay'ee hani mucaan tokko faa rakkina guddaa keessa kan jiru karaa isaadha kan inni amma bayyanate kunoo warra isaa fi yuutuubii hojjete kan inni maatii isaaf waa tokko godhu jechuudha. Bargit warra rakkate warra harki isaanii harka tokko kan qabu faa mucaan tokko harka tokko qaba harka tokko immoo raaciteera. Nama akkasiifaaf yuutuubii banee kennee hojjechiisaa jira. Hojiinsaa hojii gaariidha. Garuu maa inni beektu jireenya kan isaa irratti namni itti gaddaa jira. Maaliif haadha manaa isaa akkas go'a jedhamee malee dhugaa dubbachuu fi wanti inni ijoollee gargaaru anaan dasna jira. Maaliif namni tokko silkii bitee yuutuubii banee waan hunduma isaa guutee gaafa namaa kennu qalbiin seenaa baay'ee ulfaata. Gin immoo inni guddina ijoollee waan barbaaduufidha kan akkas go'u jechuudha. Haa ta'u malee rabbi waan hundumaafuu isaan gargaaru tokkos isaan godhu walitti isaan haa deebisu jaalalaaf kabajaan akka isaan waliin jiraatan waaqni isaan gargaaru. Amsi ani qabu kanumadha. Dabalatammoo ijoollee kana lamaan beektu yoo taatanii mucaan kuni Ruutiyyee jireenya isheen diigaa Abrahaam akka jireenya isaa diigamee Ruutiyyee yookiin eeffaadhaan waa go'e malee deebi'u amma Addis Ababaan jira jedhee jira. Iyyeeyyee ashqaabaaci bicha safara ashqaabaaci dhugaa rabbi kana amma mucayyoo maali singoote Ruutiyyee maali singoote hin akabbartee fi malee kuma ibshan baga galtee congratulation jette malee maal goote amma mee kaleessa waan balleessite qabdi kan isaan akka kana ta'an namoonni guyyaa kaleessa dhugaa rabbii kana mucayyoon kun Ruutiyyeen kana gochuu isheetti footoon ishee iddoo hundatti galabbatamaa ture. Maal taatanii uummata abbaa manaa ishee dhame baga gammadde jetteeni so jabduudha dhugaa baga akkas goote anaan baay'ee natti toleera dhugaa rabbii kanaa jechuudha. Mucaan kun immoo jireenya ishee jeeqee yookiin immoo eeffaadhaan waa go'e malee gara buttaa jiraatti hin deebi'u jedhee dubbataa jira. Egaa kan waa go'uusii kan waa ta'uusii harka isaatti basoon baatu Ruutiyyeen gaafa achi kaatu xiffiidhaan isaan gaggaragashiti. Xiffi ishee namni hin qammasne hin jiru kaballaa ishee namni hin qammasne jiru. Ijoolleen isaanitti dhufan hundumtuu kaballaadhaan quufaniiru yaadatti yoo taatan kana dura jechuudha. Akka ammaa kana hin taragaaggaane baay'isawee Ruutiyyee yeroo sanatti bexaam itti jabduu turte jechuudha. Dhugaa rabbii beektu baay'een keessan jechuudha. Kanaaf maal jechuun barbaade waan barbaadan yoo dubbatan iyyuu jireenya Ruutiyyeerra homaa geessisuu hin danda'an yaaduma odeessu malee jechuudha. Rabbi bichaan nageenya haa buusuu fi egaa maatiin Abrahaam guyyaa kaleessa namni tokko iyyuu bira hin jiru jechuudha. Akkuma argitan Deevis hin jiru, Buzeenis hin jirtu, Hermiinis hin jirtu. Kana jechuun Abrish natsaadha fayyaadha ibeeyyuu hin qabu. Utuu Buzeen jiraattee Deev jiraate akkasuma immoo Hermiin utuu jiraattee warri mana gurguruu fi beeksisaa fi waaman sunillee yaanni isaaniin hatama yeroo achiitii Ruutiyyee fi isheen kun wal lolan jechuudha. Kanaaf maal ta'uu qabaree Abrish nagaa ta'ee iddoo sana deemee beeksisa sana hojjechuu qaba ture. Kanaaf akkasitti xumuraniiru guyyaa kaleessa. Baay'ee das nama ja'a dhugaa rabbii baay'ee das nama ja'a. Rabbii waan hunduma isaa isaan gargaaru. Galmaan isaan gahuu suuqii warri bitachuu barbaadan beeksisa sana argitanii deemtanii bitachuu dandeessu. Anis asumarraan isiniin beeksisaa jechuudha. Anaaf hin kaffalamne Abrishiif kaffalame malee garuu musliim beeksisa warri barbaadan bitachuu dandeessu gaawwii kan ta'edha waan ta'eef baay'isawee garuu qubna gara waan isinitti himu ijoolleen biyya Arabaa jirtanii warroonni birrii qabdanii mana lafa higgaawwii ta'e lafa seera mataa isaa qabu kaartaa pilaanii kan qabu yoo argattan dhugaa rabbii bitadhaa kaawwadhaa booddeen gurgurattu isin fayyada asumarraan jechuudha. Warri mana beeksisan kunis immoo akkuma kanadha kan isaan beeksisaa jiran suuqii gurguraa jiru mana gurguraa jiru si jammardamoo magaala keessadha katamaa keessadha caafiirrallee miti qixxa lamaan magaala Addis Ababaadha jechuudha.
waanuma fe'eefuu baay'ee namatti tola. Ani baay'ee isaaniif gammadeera. Like subscribe godhaa.